paaspoortii wama feetanii fedhu feesbuukaa haa ta'u tiwiiteera instagiraam tiktookii laayikii wama paaspoortiidhaan banattan wama maqaa keessanii paaspoortiidhaan banattan isa dagattanii jirtanuu fi isa ganaa dagattanu yoo paaspoortii isaa dagattan ta'ee fi kan ganaa dagattanu yoo ta'e viidiyoo kana achi ilaaltanii achi keewwattani har'a ammoo akkaataa isin yoo paaspoortii dagattan itti argattan isin agarsiisa raamzii qofa banachuudhaan wanni kun isa ammaa qofa osoo hin taane isa ganaa fuuldurattis isin barbaachisa kanaafuu suutaan na hordofaa isiniin jedha wassalaamu alaykum jechuudhaaf bakka googilii kana argachuu keessa galtanii afwan kuno Google an xiyya sinitti qabe kan argattani Google kana wagga tokko gachuu kaastani setting keessan isin naxxani yoo feetan setting keessa galtanii bakka Google jedhu tuttanii naxxani Google bakka tokkoof gachuu kaastani san booda profaayilii kiyya gaaraa argattan miti bakka xiyyatti qabe kana akkas profaayilii keessan gachuu kaastani wagga tokkoof sana booda manage your Google account kan jedhu kan gachuu kaastani isin afwan sana booda jawaalii kiyya xiqqoo shabakaa kiyya dadhabaara sana booda wagga inni akkanatti isiniif kabajamtoota hordoftoota kiyya akkanatti isiniif fide taanaan hin fida eenyuuf akkanatti fida akkas harkiftanii barreeffama arfaffaa bakka sakuriitii jedhu kana bakka xiyyatti qabe kana gara mirgaatti harkiftanii jechuudha akkas gara bitaatti dabsitanii akkas bakka sakuriitii kana bakka bicaa kana argattanii wagga tokkoof akkas gachuu kaastanii warri iimeelii keessa raayitii kanaa hin qabne rakkoo qaba iimeelii keessa jechuudha an kuyyamma iimeelii raayitii qaba sana booda akkas ol harkiftanii akkeetti laawaadannoo isin barsiisa yeroon qabu malee wagga ol harkiftanii jettanii akkeessa kun bakka paaspoortii kana bakka profaayilii isaa urjii qabu kana Google gal jedhee bakka xiyya isinitti qabe kana wagga tokkoof gachuu kaastanii kabajamtoota hordoftoota kiyya akka isiniif galu jedheetanii asirratti kuno paaspoortii waan hundaa'ee qur'aanaa Twitter TikTokii fi kaayina master Google kiyya kuno Facebook amma kan Facebook isin agarsiisa kun immoo basmaa keessanii yaani kan ittiin jawaala cufattanidha amma argitanus dhuftanii bantanii moo jawaala kiyya amma argattanii kuno lakkoofsa kiyya gubbaa irratti argattanii iimeela kiyya argattanii waan ittiin qollofadhe jiru jechuudha kun kan Facebook kiyyaati jechuudha kun lammaan garuu bakka kooppii haa xuxxanii fudhatanii deemtanii bakka kooppii haa xuxxanii fudhatanii deemtanii paaspoortii yoo feetan iimeela yoo feetan bakka kooppii haa xuxxanii fudhatanii deemtanii bakka dileetti jedhu kan xuxinaan nagaatti hin jiru bakka xiyyatti qabe haa dhiqqan tuqinaa dileetti bakka jettu kan dhiqqan tuqinaati kooppii bakka jettu ilaaluudhaaf immoo mallattoo ijaa kana gad xuxxanii sararri qaxxaamurte kun gizee irraa kaate isin agarsiisa wanni feetan akka hanti argattanii paaspoortii waan banattan hundaayyuu egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa warri barumsa feetanuu barumsi kana booda gara YouTube akka deebi'u isinitti himaan jira YouTube channel kiyya lakkaa subscribe godhaa achirratti barumsa hordofaa wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh